Halo halo akkam daawwattoota kiyyaa fayyaa nagayaa arra ana isin kadhata miciyoo asirratti agartantuni waggaa 13 mindaa takka malee mana madam hulaan itti cufamee hojjechaa turte garuu amma arkamtee jirti namni seentan hunda rabbi jechaaf share godha mummura faffacaasa please seenaa isi guututti dhaggeeffadha michiyoon tuni dhaloota shawaa kaabaati salaalee kanaaf namni seentan bira hin kutena ana sininjee waggaa 13 dura mana madam kana dhufte jechuu karaa seeraatiin mindaa tokko malee birrii tokko malee waggaa 13 daal ishii xiqqashoo ishii daa'imaa deemtee arra garuu waan ishii fakkaattu laala dulloomte jechuu asoo birriin takka hin kafalaminiif asoo saantimni takko hin kafalaminiif hulaan itti cufamee waggaa 13 guyyaa 13 miti yaa 13 isin jechaan jiru waggoota 13dhaaf manni itti cufamee mana tokko keessatti hojjechaa jirti kamis misheetitti jechuu michiyoon tuni waan isin ajaa'iba keessa waan nama gaddisiisu keessa waan nama garaa nyaatu keessa isii daa'imaa deemteeti akkana dulloomtee jirti jechuudha meenuma laala michoota isii daa'imaa deemtee arra isii manguddoo taatee nama guddaa taatee laala dulloomtee jechuudha nama guddaa taatee dulloomtee jechuudha ilmoo jaarsa hin fuune maallaqa harkanne godina shawaa kaabaa ana sulurta ganda waarisoo maalimaati michoontu sheer godha hundi keessan amma waggoota dabreef namni galatoonfachuu barbaada leencoo gaasaraa jala deemee wucci guddaa ministeerirraa waraqaa baasee bakka uumammaa fudhatee michiyoo tana waggaa 13 booda mana isin jirtuurraa fidanii poolisiin kamis misheet waan waliin godhan isiniif ibsa waggaa 13 booda jechuudha michiyoon tun seeraan dhufte siistama keessa jirti footokooppii qabdii footokooppii sadiidhaan siistama san seenanii jechuu waggaa 13 booda bakka isin jirtuurraa poolisiin kamis misheet gurbaa leencoo kana wajjiidhaan rabbii haa godhuufi eega fidan booda maal godhan ammaas waan isin ajaa'ibu keessa maal godhan ni beektaa sagaleen ijoolleen biyya arabaa dhabuu keessa imbaasiin sila arra michiyoon tuni sammuun isii sirrii miti namni waggaa 13 hulaan itti cufamee mana madam keessa hojjetu kamindaa takkan kafalamin sammuu isirra dhaabbataniiti miti silaa ka murtii kannan ammallee manuma arabaa sanitti deebise jechuu poolisiin kamis misheet ji'a lama booda haa deebitu riyaala 100 isii kafalee fi waggaa 13 riyaala 170 miti haqiqaa hunda kafalamuu qabaaf michiyoon sammuun isii sirrii miti michiyoo tana noormaanii miti yaala isii barbaachisaa poolisiin gizee deebi'u jo'uun sila no michiyoon tuni ani mana arabaa sana nin hojjadha jettee deebite mana arabaa sana waggaa 13 waan isaan godhan hin beekan silaa mana doktoraa geessuu qaban gorsaa kennamuu qabaaf malee mana arabaatti deebi'uu hin qabdu sagalee taaf uummata oromoo namni rabbi sodaattan hundi keessan sheer godha eega takka baate koominitiin makkaa koominitiin jiddaa maal hojjechaa jirtan michiyoo tana eega mana sanirraa baate akkamitti if bira qabuu dadhabdan mindaa isii ji'a lama boodaan kafalaaf je mindaa isiiti miti okay riyaala 700 kabaasiboortii itti sirreessinuuf jennaan hin qabu je waggaa 13 hojjisiisee manatti cufatee
Mere gefada dubbi tana ciccira video tana TikTok ittis bakka hundatti facaasa gudi ummata keenya kan Oromoo ummata keenya kan Itoophiyaa waan biyya Arabaa keessatti jiraa jiru mere gefada gudi kana Michiyoon manatti deebi'e jette yaani michiyoo Arabni fudhatee deebi'e jechuudha tawaggaa 13 akka gabratti akka gaafa Abaa Jahalii fi Abaa Lahabitti manatti cufatanii tuntajaan kan wucci guddaa ministeerii waraqaa barreessee Leencoo Gaazaraa wukilinaa fudhatee bakka uummaa fudhatee Riyaad irraa ka'ee poolisiin dadhabina community keenyaa jechuudha dadhabina imbaasii keenyaatiin michiyoon san mana sanitti deebite jechuudha fadhiisiitiin deebite no maaliif fadhiisiitiin deebite michiyoon tun sammuun isii sirrii miti laala michiyoon tun laal isii daa'imaati arra garuu ayyo guddoo taate nama guddaa taate fuula isii waliin laala waggaa 13 dura laala waggaa 13 dura maal turte arra maal laala birrii tokko malee hulaan itti cufame eega mul'atteefu eega poolisii harka seenteefu arabtichi haasoo arabtichaatii fi haasoo michiyyoo asoon taane haquuqaa ilma namaa mirga ilma namaa ati waggaa 13 guutuu jee to'atamu haasoo qabu ji'a lama na bira haa teessu mallaqa san boodaan ni kennaaf waggaa 13 kan kennineef eessaa fidee kennaaf yoo mootummaan Suudii haqiiqaa isaa dikaamaa isii dadhabina isiitii fi mindaa isii irraa hin kennineef warri Riyaad Makka Kamismisheet communitiin kuni gaafa malis baasee mallaqa gurrachuu qofa anaa isinitti himama booda waa'ee dhimmaa kanarratti isinii gadi bahee dubbatu isinii hawaasa bira dubbatu isinii irraan callise hawaasa tajaajiltaa je'eeti amma booda maqaa keessan hunda yaameetiin dhukke isinii irraa kaasa walaa community Saudi Arabia jirtu hunda kabiyya Dubai jirtu hunda isin community garaati malee community akkamin namni waggaa 13 mindaa malee hojjatee har'a haati amma dura yeroo meeqa live seentee ani video waraabdee intalatiya naabaasa isin jechaa turte michiyoon tuni seeraan dhufte heeraan dhufte baharaan hin dhufne akkamitti isin manatti ol deebi'oo jette michiyoon tuni sammuun isii sirriidha mana tokko keessatti waggaa 13 namni hidhame waggaa 13 hidhame mana tokko keessatti sammuu isii interview isii godhanii galuu barbaadamoo mana Arabaatti deebite jaanii isii akkamii gaafatan isin fayyaan qabdu sammuun isii bakka aboo sheer godhi hundi keessan sheer godha nan ilaalaa jirtan hundi keessan sheer godha viidiyoo tana hundi keessan Facebook keessan irrattis feetanis gallakkisa nama waggaa 13 birri riyaala tokko malee hulaan itti cufamee akka gabraatti laal isii daa'ima isii amma laala isii amma tana laala mee rabbi sodaadha mindaa tokko malee dulloomte eegaa waraqaan hundi xumuramee fi biyya keessaa dhufte booda ani ummata Arabaa kanaan jaalladhe jetteeti deebiteen hunjaan Nintala wanni akkasii isii gaafachuu qaban inni to'atame isin yaala arkachuu qabdi sammuu yaala gorsa yaala arkachuu qabdi malee isii akkamii gaafatan waan akkana isii irratti hundaa'anii michiyoon tuni arrabni jaanjeesee jira isii fuudhanii communitiin bira kaa'ee mindaa isii irraa waggaa 13 irraa fuudhee galchuu qaba malee mana Arabatti nama waggaa 13 haadhaa fi abbaarraa ukkaamsanii hulaa itti cufanii akka gabraa hojjatte mee laalame mee haadha qabdanii obboleetii qabdanii mee laalame cootan mee hanqamte ka dulloomte hin fuune maallaqa wanta hin jenne maali gabrummaan hanqana geesse gabrummaan
ummata Itoophiyaa irratti ummata Oromootti hanqana geesse